Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan har'a dalaguu deemu shantaadha. Akkuma agartan sanga kana dalagee jira. Sanga kana dalagee jira. Erga hanga kana dalagee booda inni kun amma meetira gam akka ta'e isin agarsiisu. Dheerinni isaa meetira 10 amma kunis akkuma agartan meetira 20 kunis meetira 6 kana fakkaata. Ammoo akkanatti dalgatti meetira meeqa akka ta'e isinitti agarsiisu. Meetira 19 jechuudha. Meetira 20 jedhe kana fakkaata. Amma akkamitti dalanna isa kanaa fi kana finneeti. Kanaa fi kana finneetti qabna. Kana finneetti gaddeebifna qabata kana fakkaata jechuudha. Akkamitti kan jedhuu fi asii fi asii finnee walitti ni qabsiifna jechuudha. Asiif akkanatti asii hangasii kana walitti qabsiiseeti walitti deebina. Asii hangasii ammas asiinis asirraa hangasiitti walitti qabsiifnee ni deebina. Eegaa asii hangasii kanas jalaanis asii hangasii walitti ni qabna. Asii hangasiitti jechuudha. Egaa haala kanaanin irraa raawwadhee jira jechuudha. Haala agartan kanaan irraa raawwadhee jira. Kanatti qabata sitti buuneeti. Akkana qabata sitti buudhee irraa raawwadhee jira jechuudha. Amma waan keenya keessa guurachuu dandeenya. Akkuma agartan keessinnis bal'aadha waan ta'eef waan keenya keessa guurachuu dandeenya. Waan fedhe qabataa jechuudha. Waan fedhan keessa guurachuu dandeettu. Haala kanaan magaalaa irraa osoo bittanii mallaqa hin baafne mana keessanitti haala kanaan dalagachuu dandeettanii jechuudha. Kirrii fi kiroosii qofa bittaniiti haala kanaan mana keessanitti dalaguu dandeettan. Akkanatti kana fakkaata. Haala kanaan mana keessan teessaniiti barbaaddanii akkana dalagachuu dandeettanii jechuudha. Akkuma agartan kanatti waan feetan keessa guurachuu dandeettu ergasii haala agartan kana waan feetan keessa guurachuu dandeettu kana fakkaata.